Ashama harka fuunee jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni taatan hundi keessanuu har'a cidha kiyaarii irra deddeemnaa takka lallaa uummanillee shaashan ja'a jira sirbaanii jechuudha. Illee sirbaa jiranii warri Harargee warri Sooddotaa jechuudha. Haala kanaan kunoo bashannansiisaa yookaan immoo tolchaa bareechaa jiranii waaw hedduu namatti tolaa jechuudha. Haala kanaan uummanni Harargeellee akkanatti warroonni Sooddotaa sirba isaaniitiin shambaran baheellee sirbaa jiranii hayya abboo ja'a jiranii warra dhiiraa mee sagalee isaanii dhaggeeffanna. Akkuma agartan warri Harargee hellee sirbee jira amma immoo sirba Amaaraa yeetaalle abeba sirba afaan Amaariffaa sirbaa jiranii kunoo akkuma agartan hedduu sirbaa jiranii ijoolleen wal mormaa jirti dhiira moo shamara moo kamtu irra sirriitti sirbaa jiranii asitti kunoo waaw namatti tola abdiin fa'aa kunoo asitti rinaa sirfaa hedduu irraa dhukkee irraa kaasaa jiranii asitti shamarran addatti baay'ee tokko namatti tola dhugaa dubbachuuf sargii akkanaa hin jiru tokkoffaadha Dubaay irraa jechuudha. Dubaay keessa sargiin isaa tokkoffaadha jechuudha. Maaliif jennaan haalli amalli warra dhiiraa kophaatti warra shamaraa kophaatti godhanii wal keessa deemuun hin jiru bifa bakka yaala በጣም jechuun hedduu namatti tolu jechuudha. እና ሲርባ አፋን አማሪፋ ዲበረኒ ሲርባ አፋን ኦሮሞ ናፍኔ ከአርሲ ናፍኔ ከሐረርጌ ናፍሬ ጂማ ናፍሬ ሐወለጋ ናፍኔ ቶኮቺ ኩታ tokko guutuu bananii akkatti sirbaa turanii jechuudha. Sirba በጣም አጃኢባ tokko sirba bareedaadha. Sirba akkaan namatti tolu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Warroonni isinitti tole yookaan immoo sargiin isaa tokkoffaadha warri jettan hundi keessanuu like gochuu keessan hin dagatiin amee maal jedhan bakka kanatti immoo isaan dhaggeeffa. Kunuma akkuma agartan kan sagalee akkuma dhaggeeffattanitti wanni isaan sirban tikashaa yellam allanam alla tikashaa waliin ja'a turanii asitti akkatti bareedanii turanii asitti immoo gara nyaataa deemanii turanii muuzoonni addatti nyaata fudhatanii mushurraan addatti fudhatee akkanatti nyaata nyaataa turanii nyaanni akkaataa isaan fudhannaan isaanii deemsi isaanii kophaa sirbuun isaanii wanni hundinuu kwaalitii ofii eeggate kan argite kun garana kun garas kan hin fiigne jechuudha. Quality ofii eeggate kan seeraan sirba godhame jechuudha. Maashaallah keekiin isaaniillee tokkoffaadha dhugaa dubbachuuf hedduu namatti tola. Keekiin isaanii baay'ee nama boonsaa jechuudha. Sargii kana booda akkanatti itti fufaa hojjedha isinin sana. Sargiin kun yaa'u namarraa korrojuun kaamala kenna maal goona sargii namarraa korrojuun amaluma warra kennaati waan ta'eef irraa korrojaa isinin ja'a. Asitti immoo sabboontuu fi boontuu fi bareedduun kun akkanatti shambaran baay'anii dhufaniitiin nu argaa nu laalaa kunoo nullee as jirra waan jedhan fakkaatanii jechuudha. Baga as jiraatan baga obboleessa keessan bira dhaabbattanii maashaallah hedduu isinirraa bareedee jira. Tokkoffaadha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Baay'ee tokko isinitti tolee jira bareedduu fi boontuu sabaan boontuu tana jechuudha. Baay'een isaan jaaladha dhugaa dubbachuuf sabaan boontuu tana immoo baay'ee jaaladha. Asitti immoo sirba arsiitiin ragadaa jiranii sirbi arsiitiin gadabtuu labaa akka jedhu saniin sirbaa jiranii mee xiqqoo dhaggeeffannee walitti deebina. Gadabtu lafa gadaba amatama akka garaayoo adiyaa la ja'an beeku sirba isaa jechuudha. Maashaallah sirba joorjii sirbaa jiranii
kuno tirriillee akkanatti dhahaa jiranii ijoolleen arsii jechuudha. Weer arsii ijoolleen deena arsii taate malee sirba arsii kana baay'ee sirbuun hin ulfaataa beeytanii baay'ee sirbanii garuu haa ta'u dhiichisaa jiran kun warri shamaraallee harka dhadhaa jiranii maashaallah hedduu namatti tola. Sirbi isaanii sirba ajaa'ibaati. Sirba arsii kun akkana dhukkee irraa kaasanii sirbaa jiranii maashaallah hedduu namatti tola. Sanajjaa sargiin isaa tokkoffaadha. Sargii saadam irraa haasa'uu dadhabee jechuudha. Saadamiinuu waan argatu dhabee bakka kiyaaroo maashaallah tokkoffaadha jeen bakka waan haasa'uu irraa dhabee jechuudha. Ka saadam irraa haasa'uu hin dandeenye kana namni biraa irraa haasa'uu hin danda'u jechuudha. Anna ummanni adaba godhatee taa'ee bakka taa'u hin kaane warri sirbullee ka'ee sirbee warri taa'u taa'ee argitanii warri barbaadu bakkuma jirutti sirbee bakka yaani hin jiraa miti wal keessa deemanii sargii hin balleessine. Sargii ajaa'ibaa ture. Sargii bareedaa godhanii fi kiyaaroo baga gammaddee maashaallah baga gammaddee ammallee horaa bula deebana ijoollee argaa arrii buqqisadha jedhan warri kenna haayoo nama eebbisan maal jedhanii lama ta'aa ciisaa sadi ta'aa ka'a horaa bulaa deebana manni keessan mana jaalalaa isiniif haa ta'u umurii keessan guutuu jaalala malee gaddan argina gammachuu malee waan biraa hin argina sanaan jenna. Maashaallah shamarran yoo seentu immoo laalaa sirba isaanii dhaggeeffannaa. Abdiin sirba ofii kiyaariif sirba jechuudha. Sirba Harargee yaani akka Harargeetitti sirbama. Sirba bareedaa kana akkana sirbanii shamarran illee kophaa keessan seenaa dhiirri hin jiru dhiirri illee kophaa seenaa jedhanii akkana dargaggoota lamaan walirraa organii bakka gaddaa jiran warri shamaraa maaliif dhibbamuu diddee maaliif kophaatti mul'atuu dinnii akka waan jedhanii fakkaatanii garuu haa ta'u akkana isinii wayyaa beebi. Akkana isinii wayya saadam isinirraa dubbachuu jechuudha. Shamarran kun akkanatti laan tartiibaan maashaallah akka isaanitti bareedan waaw baay'ee namatti toltan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Qaaqmbaa jedhaniitiin sirba cidha Kiyaar Bashiir irratti haala kanaan argamanii haala bareedaa ta'e kanaan sirbanii bareedaa ta'e kanaan kophaa seenanii warri shamaraa illee jechuudha. Baay'ee namatti toltanii dhugaa dubbachuuf maashaallah isinirraa ja'ee jira. Itti fufaa sargiin haga dhumaa teetti daawwadhaas nin jedha akkanumatti itti hafuuf. Asitti immoo sabboontuun sirba maalii sirbaa Ya lubbuu koo takkititoo jaalalli kee annani nama koja kono shukrii jamaalillee akkanatti kono sirba Kiyaar irratti argame shambaran baagoo ummanni iyyisiisee jechuudha. Iyyisiisee sirba isaati irratti jechuudha. Hedduu haagalatoomuu jechuudha. Bakka kanatti argame obboleessa isaa yookaan hiriyaa isaa sana gammachuun isaa kun hedduu namatti tolaa jechuudha. Baay'ee namatti toltanii maashaallah. Sabaan boontuun dammoo gadi sin furu jetteen gadi sin furu.